Booya dhaqata lammaffaa waliin sargii dhaqa. Ta lammaffaa tun namni inni hojii jedhamaa hin jiru. Dhuguma namni jaartii lammaffaan jaalataa. Wallaahi. Anda mau tuh juga ada baca wan daga heavy wan argan lagi cu. Namni yoro ba jarti awwala sanirra tafamade jarti duba fulsanin ba ibratena. Nama kata awwala irratti hafuun jiru. Garuu dhugaa bachuuf akka kayyuun tokko Warra duraa san jedhi malee ka ammaa kunniin. Wallaahi jaartii ayyatu tokko jaalata warran. Kamma kunniin. Ka ammaa taphoodhaatitti jalaa bara. Horiiyyuu yoo waa gurgurullee barbaade namaafis geegaa wayii kennuu barbaade mana jaartii hangafaatii fuudha tatanaan tuqu. Alhamdulillah ilmaaniif abbaan akkana mee balbala kana haa ga'u jedhanii akkana dhaabbatanii ijoollee maaliin hidhalcheessa eegan. Experience Arafate kan berarti jalan. Wallah. Arafate? Maqaa kan jaalatu na fakkaate Arafate sun mana miti. Maqaan kun isin dabbaru yoo Arafate jedhama. Maal? Laa min dabbaru. An dubartii waan ta'eef haadha dubartii. Annatti baratee beekta Arafate jedha. Nan dabbaru anatu moggaa. Ammaati nama mana Oromoon gammachuu kee arguu fedhaa beekta. Nulleen hin barbaanna. Waa wayii nu agarsiise malee nama mana. Fuudhi haadha rahu. Nama manni gaddaafadhu malee. Wanni kun bultiidha beektaa bultiin ni ulfaatti ati gaafa mana hiriyaa keetii buluudhaa deemtu iyyuu uffata wayii qabattee deemtaa gaafa oola gala dhattee deebitu ammoo tisheertii takkaa fi surree takka dirattee caammaa tokko kaayattee dhatta garuu gaafa buluudhaa deemtu uffata halkan ittiin raftuu fi ka guyyaa san ittiin ooltuu fi guyyaa lammataa uffattee galtu si barbaachisa waan ta'eef bultiin ni ulfaatti. Kanaaf waan bultiidhaan laaluma barbaachisa malee Oromoo waan gaarii nurraa feeti jedhanii qombaa keessa seenanii hantuuta koddaa seenu ta'anii. Wanni atama sa'aatii kanatti murteeffattee akkasitti waan kana hin barbaadu ittiin jiru. Nama ati akka barbaadu san argattee naa wanni si dhoogu hin jiru jecha. Nama akka hin barbaadullee argachuu dhabeellee osoo hin taane argachuu isa yoo argadhe hin barbaadullee osoo hin taane nufi kiyyaa turaan dursee wantoota uf qopheessu jira akka nama dirree kubbaadha yookaan ammoo Akalliin jira miti gaafa giximaa tokko seentu yookaan dirree kubbaa tokko seentu barqaama kee ho'isuu si barbaachisa. Shaakala si barbaachisa kanaaf ufii kiyyaa wantoota na barbaachisantu jira. Sanniin guutuu qabda? Yaa. Yaada bareedaa. Samiirra urjii qocaaramoo maal godhaadhanni? Wanni inni torgi qabeenya fakkaata. Haala bareeda qabeenya. Iskireeshii urjii. Atama maa fooloon deebisnu? Deemas illee. Ani isin hin deebisne. Ani tureera garuu erga si godhe. Yaa nuuraan deebisee jira isin hundaachiifu. Galatoomis. Waan nu deebiste. Akkasii galatoomaa. Annaa boo barbaadda? Irra turuu eddanii? Wallaahi anamma turuu illee nu dhibeedha. Turuu edduu? Ganama bakka haajaa deemnaa bakka wayiitu jira beekaa bakka deemni jira. Rakkoon qaba ishee sanitti haa tolu. Galatoomis. Ayaa okey ishee yabaadhu. Ayyoos. Naga dhaamannee bar. Nuura. Itti dawwaltee ranni itti dawwalte Zuleekaa. Difama. Waan itti dawwalan galgala maaltu nama dawwalattee adda isaatii kana. Mee biyyachuun maatiin dawwaluu danda'a. Maatiin isaatii kana dawwalu hin jiru. Na wallahi hiriyaa qabaa miti namni nama tokko maybe jaalallees ta'uu danda'a hiriyaa dhiiraatis ta'uu danda'a akkasuma obboleeyyan isaa dubartoota illee ta'uu danda'a Amala isaan beeku. garuu waan itti dawwale isumatu beeka. Mee garuu surprising godhuu wanna anasiin akkas. Taaziyaa wayii deemee dhufe. As laqqasuu deemee dhufe.
Lakkasuu jechuun akkam? Akka waan nama As lakkasuu hin boochifte moo hin bootte? walumaa wal sossobnee akkasumatti boonneellee boojii Okay, bareeda. malee waan onnee keenya namni leenatti nama. Biiftuu ati jila warri haadha faaxeetee jila waa barreessana jala arguun dandeettasi barreessaa fi deema. Innaa haadha faatee deemaa jirta waan ta'eef hedduu galatoomii hedduutti jaalannaa. Ani garuu akka dhuunfaa personaalitii kiyyaatii yoo ta'e hedduu si jaaladha hedduu si kabaja. Naya biroo gaarii jiraadha. Ayaa, okay. Baay'ee. Anillee si jaalladha dhiibaan. Mannaa keedina. No jechuun amma akka beektaa Jechuun Namni keenya jaalala wayititee jedhu jechuun bakka hin jiraa miti jaalalli kun osoo kanamummaa kun kara ibsamuun hin qabu kanamummaallee gara ibsamuun hin qabu ka hiriyyummaallee ka guddanyummaallee ka nama jaalatullee ka fiqiranyaallee kan jaalallee keetiillee ka haadha keetiillee ka abbaa keetiillee anamma abbaa kiyyaanillee abbaa kiyya si jaaladhaa jedhan akkanumatti anamma wayitee abbaa kiyyaa si jaaladha jedhuun haadha kiyyaa si jaaladha jedhuun ookaa jaalala haadha faatee jaaladhu kanaa miti galee kama isaati ka abbaallee gara itti ibsitu si jaaladheettee nuti maan ibsita kanama jaalatullee si jaaladheettaan ka jaalalee keetiillee si jaaladha jettaan garuu keessatti hiika garagaraa qabaachuu danda'a akkaataa itti nama jaalattu anamma ka abbaa kiyyaa wayitee si jaaladha yeroo wayitee wajjin haasa'u akka hin jaaladhullee hin beekaa garuu bakka ittuma himee ofillee das godhee isallee das godhuuf galee haadha faateellee kanamummaa akka jaaladhu haadha faatee kanamummaa si jaaladha jechuun hin ta'u si jaaladheetuma akkuma jaaladhutti mu because maybe carraa kan arganne akkuma haadha faatee jaaladhutti mu kanayyuu carraa kan arganne amma booda walitti mudabuu dandeenya hin beekamu. deemudha asilaata. Deemudha. No kisplesi godhaa jiru haadha faatee jalaa bara akkanatti nama kisplee gochuu qaba. Nuuraadha. Nama dubbii maa qotta. Haa akka waan nama deemuu oduu kanatti jaalala baay'ee beekan. Yaa ka'ama fakkeenyaaf anamma jawaariin maqaan tiktokii kiyyaa kun waan ofii kooyyawee jedhaa jechuudha. Tiktokii isumaan banadhee amma isarraa osoo uma fedhinaa kan falanii isarraa hin dhiisu hin jijjiiru. Maaliif gatii hedduu jaaladhuuf hedduu kabajuuf jechuudha. Isa kana guyyaa takka wayii akka tasaa eessuma kiyyaa hojii bakka takka jiranii achitti dubbiseenii waliin haasa'ee achas deebi'ee argachuun natti ulfaata jechuudha. Gaafa sanyii jaalanne jenneen dhima jaalattaa garuma qabattee deemte malee. Innillee lubbuun qajeeluma itti bee waliin haasa'e malee. Innillee shisma innillee nan argine anillee isan argine nullachuu garuu lubbuun jirraa jecha. Biyyuma takka keessa taa'eeyyuu namni waggaa tokko waggaa lama waliin argine jiraachuun mala jechuudha. Kanaaf haadhuma kun isa ammoo haadhuma walitti dhufnee gatii na dinqisiifatuu fi adannaa qinesh si adannaqaa hin jaaladhaa jedhee jaalalli immoo akkuma jedhe jaalala 10 oltu jira akka kiyyatti. San keessaa takka jaalala takka qabu ibsate. Garuu ka qabu ibsachuu hin danda'amu. Kamiyyuu akka qabaatu jaalala kamiyyuu. Ibsachuu hin danda'a. Ani dhugaa dubbachuuf dammoo Ibsachuu bichaa osoo hin ta'in maftee illee jiraachuu qaba. Kan inni 10 jiru kana keessaa tokko ibsatee waan san dammoo furmaata ibsachaa jira. no amma asperatti jechuu ismu